al takka Waaqayyo na oolcha jedha. Yeroo baay'ee oolchuu gaafa jennu yookaan immoo jechi oolchuu jedhu kun irraafuudha. Irraafuu gaafa jennu immoo qoosaa miti. Jireenya jiraannu keessatti wanti nuyi gidduu oollu hundinaa fakkeenyaaf elektirikiin nuyi istoofii nu fayyadamnu abidda dabala jechuudha. Waan hundinuu waan balaa qabuudha. Waan hundinuu waan lubbuu namaa galaafatudha. Waan hundinuu lafi nu dhaabannu, lafi nu oollu, waajjira nu jirru keessatti wanti nama ajjeesu jiraachuu danda'a. Wanti nama miidhu jira. Wanti nama tulfaatu jira. Garuu karaa gaafa qaxxaamurree manaa baanu ammuma makiina qabannutti iyyuu makiinaan akka tasaa utuu nasitti bu'ee utuu namatti bu'ee nama miidhuu danda'a. Daandii irrattis ta'u mana keessattis ta'u lafi nu jiraannu zuuriyaan keenya baay'eensaa nagaaduu waan baatu waan nu miidhus hin baata. Garuu har'a ergaa tokkoon sii qaba. Waaqayyo si oolchu. Merki bal'ifadha warra barbaadan caluma Waaqayyo na oolchadha bareechaati. Kun qoosaa miti. Waaqayyo si oolcha gaafa jennu qoosaa miti. Daawit akkana jedhe Waaqayyo oolchaa koodha of kalchaa koodha jedhe. Waaqayyo maal koodha? Olchaa koodha of kalchaa koodha. Namni yeroo baay'ee erga ooleetu waan hunduu gaaf tokko jenna jedhadha. As gafarsaa gara biyya Dima jira turre gafarsaatu makiinaa isa lafa qotutu baasii guddaa rukute jennaan nama baay'ee dhume gara nama hedduutu du'e bara sanaa. Jaartiin tokko meedaa keessa fiiddeetu iyyiti. Maal jettee iyyiti? Waaqayyotu sin oolcha naan jedhe. Waaqayyotu itti sin kennu naan jedhe. Waaqayyotu dhiigi kee dhangala'u naan jedhe. Sin oolcha naan jedhe. Kunoo na oolche kaaytu gadi fiidde. Hallelujah. Garuu namoonni naannoo ishee jiran kaan harki cabee, kaan miilli cabee, kaan mataan tarsa'ee, warra kaan ambulaansii mana qochaatti geesse, warra kaan du'anii isheen garuu natti dubbate na oolche Waaqayyotti. Har'a garuu Waaqayyo waasitti taasaa jira. Waan qaama namaa hir'isu, waan sammuu namaa maraachuu Waaqayyo kan wajjin naan jedhee Waaqayyo sin oolcha sin jedheera. Mee warri ofii oolchuu hin dandeenye Waaqayyo kan sochoo kan sochisti jaajuu sargoonna bareechaa Waaqayyo na oolcha jedha fudhatti raajaa. Si oolcha Waaqayyo. Asii baatee gaafa galtullee si oolcha Waaqayyo. Isuma taas teessullee si oolcha Waaqayyo. Mana keettillee si oolcha Waaqayyo. Kanaafi faarfannaa kana gubbaatti namni oolu kun nama akkamidha isa jedhu maal jedha tokkoffaansaa nama golgaa isa hundumaa gararraa jiru keessa jiraatudha. Golgaa isa kam? Gararraa jiru isa hunduma danda'u keessa kam? Nama maal ta'u? Nama jiraatu. Golgaa jechuun maalidha? Waan cover ta'edha. Maal jedha kutaa kana gubbaatti garuu golgaa'edha. Golgaa jechuun cover waan ta'e wanta si golgu isa kam? Isa hunduma danda'u isa hunduma gararraa keessa gaafa jiraatu. Amin jennume? Mee jedha furtira raajaa saniyyuu ani jedha bareechaati. Golgaa isa hunduma danda'u jedha. Isa hunduma gararraa jiru jedha. Isa keessan jira jedha bareechaati. Eenyuun akka ta'e hin beeku. Bara tokko wayyuu jedhu mana keetti garuu oolchuu Waaqayyootu ta'e ergama. Inni jedha golgaa isa hundumaa danda'u kana keessa inni jiru maal jedha? Ilaa Waaqayyoon ani maal ta'eera jedhan. Sitti maal ta'eera? Kooluu galeera jedha jedhe. Amin jedhaa kaa. Achuma keessa maal jedha? Yaa Waaqayyo an kunoo sitti maal ta'eera? Kooluu galeera hin jedha jedha. Waaqayyoonis ati maal kooti? Gaachana kooti marsaa kooti jedha jedhe. Mee warri amantaa harka bal'ifadhaa mee Waaqayyo gaachana kooti jedha. Marsaa kooti jedha. Waaqayyo na eega jedha bareechaati. Namoonni baay'een tarii torban kana keessa waan lubbuu keef dhufe, waan fayyaa keef dhufe, ilmi Waaqayyo dubbadhu waan jedheef ilaaltee yookaan raaftaa yookaan madaa xinnoo tokkotu argama garuu dhuftee dhugaa baataa sin oolcha sin jedhe Waaqayyo. Iyyaamni tokko amantii Waaqayyo golgaa kooti jedha bareechaati. Waaqayyo gaachana kooti jedha bareechaati. Baasii yoo lakkoofsa sadiitti dhumne maal jedha beektuusin isa namni sii kaa'iyyuu sin oolchaa jedha. Isa eenyu kaa'i? Kiyyoo namni sii kaa'u jechuun kiyyoo jechuun futtaasaa isatti qurxummii qabamaniin kiyyoo namni kaa'u gadi fagoodha. Macaafni qulqulluun maal jedha? Garaan namaa jedha holqa gadi fagoodha jedha. Ammati fuula isaa beekta malee garaa namaa hin beektu. Garaa namaa Waaqayyo erga nama uume booda nama uumuu kootti nan gaabbee maaliif jennaan faallaa uumamaniif jalqaba waan ta'eef uumama tokko gubbaatti
afaan isaanii gadi bu'ee waliin Baabel jedhee maqaatti moggaase. Kiyyoo namni kaa'u jechuun sansalata wayii kaa'ee sanni utuma deemtu akka isaan miilli keessa galumni yoo maal godheen balleessaa, yoo maal godheen gaayila ishee diigaa, yoo maal godheen fayyaa ishee balleessaa, yoo maal godheen hiriyyaa gidduudhaa baasaa, yoo maal godheen akka namni jibbu godhaa, yoo maal godheen cabsi hambisaa. Kiyyoo namni taa'ee bulee ka'ee tarreessu jalaa har'a Waaqayyo si maal jedhee namanta yoo ta'e sin oolchaa sin jechaa jira. Harka bal'ifadha warra amantan Waaqayyo na oolcha jedha bareechaati. Namatti na laatu jedha ofirratti raajaa. Waaqayyo eenyutti nu laatu? Harka bal'ifadha nana manaarra. Eenyummaan ta'in namatti sin kennu Waaqayyo. Jedhame Waaqayyo namatti na laatu jedha bareechaati. Kanaaf Solomoon maal jedha beektu? Namni boolla namaa qotudha. Namni eewu qota nama eewudhaaf qota namaaf. Namni namaaf boolla qotu yoo jiraateedha maal godhee qotudha? Xiqqeessee moo gadi fageessee maal haa ta'u? Haa qotu maaliif ennaan tarii isumatu keessa bu'aa taa'edha. Waaqayyo irraa namatti akkati hin kennamne, namaan akkati hin banne, namaatti akkati hin salphanne farra Waaqayyo anaanis waldaa kanaanis Waaqayyo waan ji'a fuulduraa kanatti ta'u keessaa Waaqayyo in amantaa siif mana kee, siif dhala kee, siif ijoollee kee sin oolcha sin jechaadha Waaqayyo. Andi amantiidha Waaqayyo na oolcha jedha ayyaati. Waan ollaan kee yaadaa jiru hin beektu, waan hiriyyaan kee sirratti yaadaa jirtu, waan namumti si biraa kun kiyyoonni kaa'u hin beektu, garuu Waaqayyo maal jedhe beektaa? Sin oolcha jedhe Waaqayyo. Nama sirratti galagale amantiidhaan kiyyoo namaa keessee beektaa jedha gaafadhaa. Fuula keetii ma keessee hin beektu jedhaan ija keessa si ilaalaa jiru ta'e. Namni ija keessa si ilaalee kaa'ee beeka jedha kiyyoo namaa keessee beektaa jedha gaafadhaa. In kaa'iniidhaanii si qabuu danda'a jedhaatti naa himaa. Harka bal'ifadhaa. Waaqayyo har'a galgalame kiyyoo namni sii ka'e jala simliseera. Kiyyoo gaafa jennu waan akka sansalata wayii jettee yaaduu dandeessati. Kiyyoo inni asirraa kun garuu karaa kamiin salphisaa, karaa kamiin xinneessaa, karaa kamiin balleessaa namni jedhu yoo jiraate har'a galgala kiyyoon sun faallaateetti deebi'eera maqaa Yesuus Kiristoosiitiin. Amiin jedhame mee nan danda'u jedha. Dabalaa. Meewri mee arra Waaqayyo na oolchattane man tarka balifadha. Waajjirati jirtu, lafati jiraattu, manati jiraattu, karaa kama dhufu Waaqayyo waan atti meera har'a namoota baay'ee na oolcha naan jedhe Waaqayyo. Bareechame Waaqayyo na oolcha dhayyaati. Nama jechuun ana isini. Nama jechuun isa rakkina keetti hirmatte furmaata ooltuudha. Nama jechuun isa dokteerii ta'ee hospitaalaa gaafate baay'ee dhukkubsatu marfeesii kennee fayyiteechi baatudha. Nama jechuun isati irraa barattee barsiisaa taate mindaatti baatudha. Hunduu nama keessaa garuu kutaan kun kan inni kaa'u isa kiyyoo namaa kaa'u irraan si oolchaa jedhe. Mee amin jedhaa. Meela kan waan bara akka balifadhaa. Waaqayyo jedha bareechaati. Baran jiraadhu jedha. Harka kiyyoo naa baatutti na laatu jedha bareechaati. Meeru kana manta dubarka balifadha. Tokko lama sadii mana kee jala kan soqaa bultu naannoo kee naannaa kan bultu nan balleessa jettee oli gaddeema kan bultu har'a galgala Waaqayyo ofii koonitti darbee sirra waraana siin jechaa jira. Harka balifadha na oolcha Waaqayyo jedha ayyaati. Itti na laatu jedha ayyaati. Namooti baay'een torban kana keessa dhuga baatu taatu. Mucaan kee yoo kufe iyyuu fayyaa lafaa ka'a. Ati iyyuu yoo darbatamte iyyuu nagaa lafaa kaa'ata. Yooduma abiddi wayii ka'e iyyuu mana kee hin gubu Waaqayyo bishaan godhe agarsiisa. Andi sobicha kan egaara Waaqayyo oolchaa kooti jedha ayyaati. Haallee balo jedha warri qabdan haallee dabalammas haalleluuyaa jedha ayyaati. Namni Waaqayyoon oolchine waan biraa mini gororriyuu fe'ee du'a. Kanaaf saba Israa'el akka dhiisaa 43 gubbaatti Waaqayyo abidda keessa yerooti adeemtode arrabi abidda maaliin ta'ude sin guboode. Bishaan keessa gaafata deemtu immoo ursaan bishaanii si fudhatee maaliin ta'u hin baduudhe. Maalinnaan natu si wajjin jira. Waaqayyo wajjin garuu abidda keessa deemta. Amma iyyuu namoonni baay'een abidda walakkaa deemaa jirtu garuu hin gubanne. Maaliif ennaan Waaqayyotu dhaabbatee natu jira. Lijee na'u. Haalleluuyaa. Namni galatoon harka bal'ifate kaleessa oolte tarii. Kaleessa si oolcheera tarii Waaqayyo. Maatii kee oolcheera tarii Waaqayyo. Harka bal'ifadhaa Waaqayyo na oolcha jedha ayyaati. Itti na laatu jedha ayyaati. Namsa raga qabiti Waaqayyo si oolcha kiyyoo namni si qabu jedhatti naa himaa. Amin jennume meeru kana amantan.
Sinis kiyyoo namaan keessan hin kaa'inaas. Waaqayyo maal sin jedhaa jira beektaa jedhatti naa himaa. Gaachanan sii ta'a. Marsaan sii ta'a. Kiyyoo namni sii kaa'u moo jedhaanii. Sin oolcha sin jedhaa jira jedhaanii. Namni tokko torban kana keessa oolee nama galataa ta'a. Irraa ooleetu uffee jedhee gooftaa isaa galateeffata. Sa'atii ooltutti Waaqayyo hin jiru taanaan abbaan kee dafee dhufu, haadhi kee dafee dhuftu, obboleessi dafee dhufu. Oolchuun kan eenyuuti? Kan Waaqayyooti. Meeru kana beektaa arga balleeffadhaa. Oolchuun kan eenyuuti? Jira fedderaa jaa. Oolchuun jedha bareechaati. Kan Waaqayyooti bara. Waaqayyo Yaaqoobiin maal jedhee? Ani bara obboleessi kee Esaawun eeboo baatuun eeboo jalaan si hambisee jedhe. Waan bara sana du'arraa hafteefitu ijoollee argite, haadha mana argite, re'ee gaala saawwan kanaa natu oolcheettiin si gee. Utuu bara sana duuteetta ta'e oolaa kanas re'ee kanas hin agartu turte. Hakkati jiraattee har'a argitu kan godhe ana dhaadhe Waaqayyo. Meerri Waaqayyo har'aan sin gee. Oolchee har'aan nagarreettan. Waaqa akkasin jechaa jira. Sin oolcha sedhe Waaqayyo. Yaame Waaqayyo na oolcheera jedha. Ammas na oolcha jedha bareechaati. Yaa Waaqayyo jedha bareechaati. Namarraas dhukkubarraas balaa tasaarraas ana mucaa kee bara hundumaa jedha na eegi jedha ayyaati. Kanaaf kutaa kana gubbaatti sagalee Waaqayyo maal jedha? Kiyyoo isa kam? Isa namni sii kaa'u maalan godha jedha? Sin oolcha jedha. Eewurraa nama kaa nama maan immoo sin oolcha jedha. Isa lammaffaa dha'icha nama balleessurraas inni harka isaatiin si golboba jedha. Harka isaatiin maal godha? Si golboba. Harka Waaqayyo jechuun amma harka Mitiku miti. Harka Waaqayyo jechuun amma harka keetii miti. Harki Waaqayyo guddaadha. Haleluuyaa. Si golboba jechuun kaavers si godha. Si dhoffata jechuudha. Har'a eenyu fakkatee hin beeku. Harki Waaqayyo waan balaa dhufu jalaa, dhibee dhufu jalaa, dhukkuba dhufu jalaa sin golboba sin jechaa jira. Sin oolcha sin jechaa jira Waaqayyo. Mee bareechaa min jedhaa. Erga jedhee booda wanti halkan nama sodaachisu xiyyi guyyaa namatti gadhiifamus maalin ta'in sin sodaachisin jedhe. Amma maal ta'e hin sodaatin jedhe. Meena sanbiraatiin hin sodaatin jedhatti naa himaa. Waaqayyo jedhaanii si golbobee jira jedhaa. Meerri Waaqayyo na eegatte namantan. Waaqayyo Egzaabeer irranyaa hin oole Daawit. Waaqayyo na oolcha oolchan. Na golbobee jira bakka. Haleluuyaa. Amin jedhaa. Eewudha oolchuun kan Waaqayyooti. Gargaaruun kan eenyuuti? Kan Waaqayyooti. Maaliif oolchuu enne? Macaafni qulqulluun maal jedhaa? Qanceen nama qajeelaa hin baduudha. Warri jal'oota garoodha. Waaqayyo axaa'ee lafarraa isaan balleessaadha. Garuu qanceen nama qajeelaa maal hin ta'u? Hin baduudha. Waaqayyo fayyisaa nama hundumaati. Addumaanoo kan amantootaatidha.